Tole kabajamtootaa fi hordoftoota Jaallanne Show akkam jirtan nagaa keessanii kun YouTube channel Jaallanne Showdha. Maatiin Jaallanne Show kan taatan viidiyoo kana like, share gochuudhaan akkasumallee yaada qabdan komentii jalatti ibsachuu ni dandeessu. Komentii barreessuuf hin dagatinaa jechuun jaalladha. Gootaan baraaf jireenya keessanaa eebbisu. Warroonni haaraa gara mana Jaallanne Show dhuftan maatii ta'a. YouTube keenya subscribe gochuudhaan all subscribe irra kaadhaatiin yeroo hundumaa viidiyoon karaa kootiin darbu yookiin karaa chaanaalii Jaallanne Showtiin darbu simbira akka ga'uu fi all subscribe godhaa isiniin jechuun dhaamsa keenya maatii keenya ta'atii nutti makamaadha isiniin jechuun jaalladha. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaadha. Egaa guyyaa irraa kana viidiyoo haaraa qabadhee isinii dhufe viidiyoon qabadhee dhufe kun yookiin immoo yaadni nani qabadhee dhufes yaada tokkodha. Yaada yeroo baay'ee yeroo ammaa kana keessattuu dhaloonni baay'een abdii kutannaa keessa jiru. Hundumtuyyuu ani bakka kanaan booddee nagahee jira, na dhumateera, barbaadu jireenya barbaadu obsa fixadheera jedhani waa'ee obsaa macaafni qulqulluun maal jedha kan jedhu wal wajjiniitiin yeroo itti ilaallu ta'a. Gooftaan sinaa eebbisu eebbifamaa isiniin jechuun jaalladha. Egaa sagalee waaqayyoo keessaa kutaa tokko wal wajjiniitiin dubbisnee ilaalla. Waa'ee obsaa abbootiin keenya kaleessa darban baay'ee irraa barachuutii ni dandeenya. Akkasuma gooftaa keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa keessa amma deddeebi'aa turetti waggaa 3 fi walakkaa sana keessatti wantoota baay'ee isaa obsaan dabarseera. Akkasuma ari'atamni gurguddaan yeroo isarra ga'e obsaan danda'e jechuudha. Gaafa isa waraananis hundumaayyuu obsaan danda'e itti dhaga'amuu dhiisee miti nama waaqa guutuudha, nama guutuudha gooftaa Yesuus Kiristoos. Sana keessatti garuu obsaan rakkinoota sana moo'ee maalloon jedhe ani biyya lafaa kana keessatti rakkina ishee sana moo'ee jira. Isinis maal ta'a jawaadhaati rakkinicha hin mootanii moo'aa jedhee dubbate jechuudha. Kanaaf nuti duuka buutota isaa erga taane bartuun barsiisaa isaa fakkaata waan ta'eef wanti barsiisaa keenya irra ga'e yookiin gooftaa Yesuus Kiristoos irra ga'e nurras ga'u dirqama jechuudha. Keessattuu kiristaanni qoramuun dirqama jechuudha. Maaliif akkuma Phexros jedhu amantiin keessan inni warqee caalaa mootiin ammam qorame warqeen isheen gati jabeessi kunuyyuu ibidda keessa gatamee achi keessatti ilaallamee maal ta'a achi keessaa ba'a. Warqummaan isaa immoo maal ta'a hin beekamaa jira. Kanaaf nutis amantii keenya gati jabeessa waan ta'eef maal ta'uutii qabna isatti jabaachuudhaaf yeroo hundumaayyuu amantii keenya kana wanta hundumaayyuu obsaan dabarsuu qabna. Maaliif jennaani namni amma dhumaatti dhaabbate obsee maal ta'a amma dhumaatti yoo dhaabbate hin fayyaa jira. Baqa namni fayyu nama amma dhumaatti dhaabbateedha. Kana hundumaa keessatti mootiin tokko dubbii waaqayyoo dhaga'u, lammaffaa raawwachuu, sadaffaa abboomamudha. Baqa abboomii waaqayyoo geegne abboomicha raawwanne irra jechuudha. Kanaaf waaqayyo maal jedhee nama dubbii koo dhaga'u duwwaa immoo miti akka isaatti kan hojjete. Kan abboomame hundumtuuyyuu maalidha lafa sanyii gaariin irratti faca'etti fakkeeffamaa jechuudha. Dubbicha abboomamanii rakkina hundumaayyuu ari'atama hundumaayyuu obsaan baatanii maal ta'a sanyichi suni lafichi suni maal ta'a lafti gaariin dachaa 100 dachaa 90 dachaa 60 kan godhate jira jechuudha. Kanaaf nuti lafa waaqayyooti lafa kanarraa mootiin wanti gaariin ba'uuti qaba jechuudha. Kanaaf muka gaarii taanee akka dabarruuf waaqayyoon nu gargaaru. Maaliif mukni gadheen jira yoo ta'e eeyyen jira mukti gadheeni. Kanaaf nuti yeroo hundumaayyuu wanti gaarii wanta nurraa mul'atuu fi akkasuma immoo ija gaarii argisiisuutii akka qabnu waaqayyoon nu gargaaru. Waa'ee obsaa macaafni qulqulluu maal jedha? Kutaa macaafa qulqulluu keessaa wal wajjiniin ilaalla. Yoo argitan Iyyoobii waa'ee seenaa Iyyoob baay'een keenya hin dubbanna malee waa'ee seenaa Iyyoob sanaa walakkaa Iyyoob yookiin mootiin rubii Iyyoob wanti nurra ga'u osoo dhufeeti maal ta'uu hin dandeenyu amma sana dandeenye baachuu hin dandeenyu jechuudha. Guutummaan guutuutti macaafni qulqulluu kana keessatti kan caafame hin baanne yookiin hin dandeenye jennee osoo hin taane aganuu danda'ame tokko raawwachuudhaaf yaaluutii qabna jechuudha. Gaafa waldaa kiristaanaa keessatti ari'atamne gaafa namoota wajjiniin hojii waaqayyoo hojjennu keessatti wajjiniitiin walitti buune gaafni kun nu aarsee ani kanaan booddee waaqeffachuun barbaadu ani kanaan booddee akkas ta'uun barbaadu ani kanaan booddee iddoo kana ga'uun barbaadu jennee iddoo sanaa baqannaa osoo hin taane obsaan bakka sana dhaabbachuu rakkinoota irratti walii buune sana mootiin
yoo nuuf danda'ame walii gallee furuu malee waldaa kiristaanaa keessa sagalee waaqayyoo irraa fagaannee erguu hin jechuudha. Maaliif sagalee waaqayyoo akkas jedha. Rooma boqonnaa 12 lakkoofsa 12 irratti abdii qabdanitti gammada rakkina obsa waaqayyoon kadhachuutti maal ta'a cimaadha. Abdiin nuti qabnu maalidha? Abdiin nuti qabnu tokko abdii ijaan argamu miti. Wanti ijaan argamu kan abdatu maalidha? Wanti ijaan argamu abdii miti. Kanaaf wanta ijaan argamu nuti abdachuuti hin qabnu. Kan abdachuuti qabnu wanta ijaan hin argamnedha jechuudha. Wanta ijaan argamu kan abdatu abdii mitiidha Phaawulos. Kanaaf wanti nuti abdachuuti qabnu lammaffaa Qorontos boqonnaa 4 keessatti hin argina. Wanta ijaan hin argamne ta'uuti qaba jechuudha. Wanti ijaan hin argamne kana mootiin yoo abdanne isa biraan keenya hin fudhanna hin arganna. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Kanaaf nuti yeroo hundumaayyuu abdachuuti kan qabnu eeggachuuti kan qabnu wanta ijaan hin argamne. Kaleessa Israa'eloonni wanta ijaan argamu abdiin isaaniif kennamee jira. Abdiin isaaniif kenname suni wanta ijaan mul'atudha. Yoosiniin jedhu waaqayyo gaafa Israa'elootaan biyya Gibxii keessaa baasuu barbaade maal jedhani biyya aannanii fi damma baasutti maal sin godha isin galchaa hin dhaaltanii biyyicha sana keessa hin buufattu jedhe waaqayyo akkasuma maal godhe hin baase jechuudha. Har'as gooftaan keenya Yesuus Kiristoos biyya lafaa kana keessa amma jirtanitti obsaa rakkinoota baadhaa wanti narra ga'e ari'atamni narra ga'e isinirra ga'a kan jedhe gooftaa Yesuus Kiristoos inni nuti abdannu kun ijaan hin argamu. Waaqayyo hafuura warri isa waaqessanis maali dhugaaf hafuuran isa waaqessuudha. Gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa deebi'ee dhufe karaa ofii isaatiitti nu fudhata. Iddoon jireenyaa baay'eetu jira. Ani yoon deeme isinii wayya mana abbaa kootii keessa iddoo jireenyaa baay'eetu jira. Idicha maalan godha isiniif qopheessaa jedha. Karaa ofii kootiitti maalan godha isin na fudhadhaa. Kanaaf nuti maalidha? Abdii wanti nuti abdannee jirru wanta ijaan argamu aduu gadi miti. Konkolaataa waan qabanneef mana gaarii waan bitanneef jireenya gaarii tokko waan jiraanneef inni kun nu gammachiisuu hin qabu jechuudha. Inni kun wanta kosii aduu gadiiti nu gammachiisa. Qabaachuun gaariidha. Garuu mootiin kan itti gammaduu qabnu wal qixa ta'uu qaba. Yoo isiniin jedhu wanta waaqa irraatiif yookiin mootiin wanta ijaan hin mul'anne sanaaf wanta aduu gadii kana walitti qixxeessuu hin qabnu. Bakka gammachuun keenya wanta aduu gadii kanas guuttannee qabna yoo ta'e kan qabnu sana qixatti warra dhaaban ittiin yoo gargaarre bakka qabeenya caalu mootummaa waaqayyoo irratti qopheeffachaa jirra jechuudha. Kanaaf rakkinoonni biyya lafaa kana keessatti nutti dhufan maal ta'uu qabna? Obsuutii qabna. Kanaaf maal jedhe kutaa kana keessatti abdii qabdanitti gammadaa. Bakka wanti abdiin qabnu tokkoof tokko Yesuus Kiristoosidha. Abdii qabnu sanatti maal ta'uu qabna? Gammaduu qabna bakka. Wanti itti nu gammachiise tokkollee hin jiru. Isatu nuuf kenname waan ta'eef jechuudha. Kanaaf abdii qabdanitti gammadaa maal jedhe rakkina obsaa jedhe. Rakkina maal ta'a? Rakkina obsaa. Waaqayyoon kadhachuutti immoo maal ta'a? Cimaadha. Rakkina keessatti waaqayyoon irraa fagaadhaa hin jedhe. Rakkina keessatti waaqayyootti dhiyaadhaa. Rakkina keessatti waaqayyoon kadhachuutti cimaa bakka. Rakkina obsuu qabna yoo obsine immoo waaqayyoon kadhannaa jechuudha. Hin obsine yoo ta'e hin dandeenye baadhu jennee shashna rakkina keenya sana wajjiniin ofirra gadi teenya yoo ta'e dhugumaan jireenyi keenya badaa adeemaa jechuudha. Maaliif jennaani kallattiin nuti waaqayyoon wal arginu karaa kamiidha? Karaa kadhannaati. Waaqayyo kallattiin inni nuti wal argu karaa kamiidha? Karaa sagalee isaati. Kanaaf jireenya keenya keessatti maal gochuu qabna? Yeroo hundumaayyuu rakkinoota obsine waaqayyoon kadhachuutti immoo cimuutii qabna jechuudha. Kanaaf obsa fixadheeran jedhin obboleettii koo. Obsa fixadhee jiran jedhin obboleessa koo. Obsa kan nama fixachiisu seexanni yeroo baay'ee ila seexanni abdiin kutu garuu abdii si kutachiisa. Ati mootiin moo'icha kan argattu humna waaqayyootiin aboon si arga jira. Aboon maali? Aboon mucummaa siif kennameera. Humni waaqayyo biraatti fudhattu mootiin yeroo hundumaa humni kee kan areeffamu humna argachaatii kan adeemtu yeroo kamiidha? Jilbiifattee waaqayyoon kadhachaatii yoo adeemte duwwaa jechuudha. Gaafa jilbiifattee waaqayyoon kadhattu humni kee areeffamaa deema. Mormii seexanaas akkasuma itti fufaatee deema. Mormii seexanaa sana mo'uudhaaf ammas humni kee yeroo hundumaa areeffamu qaba. Karaan humna kee ittiin areeffattu tokko sagalee waaqayyoo dubbisu, lammaffaa waaqayyoon kadhachuudha. Bakka rakkina obsa waaqayyoon kadhachuutti maal ta'a? Cimaadha jedhe waan ta'eef jechuudha. Akkasuma mootiin macaafa qulqulluu keenya keessatti iddoo biraatti akkas jedhe Qolaasiyaas keessatti obsa hundumaa fi gammachuudhaan waliif danda'uuf akka aangoo isaa ulfina isaa keessaa dhufutti jabina hundumaan maal ta'a? Jabeeffamaadha. Obsa hundumaan bakka. Obsa hundumaan jedhe. Obsa tokkoon hin jenne. Obsa lamaan hin jenne. Obsa hundumaan waan hundumaatti obsuutii akka qabnu kutaa kana keessatti nuti dubbataa jechuudha. Kutaa biraatti mootiin isin jedha.
Qolaasiyaas boqonnaa 3 keessatti boqonnaa 3 lakkoofsa 12 irratti isin warri fo'aman warri waaqayyoof qulqullaan warri jaalatamanis erga taatanii araara garaa keessanii dhufu gaarummaa gadi of deebisuu garraamummaa obsas akka maaliitti uffadhaa obsaan barbaade kutaa kana keessatti obsas akka uffataatti uffadhaa isa keessa maal ta'a jiraadhaa yeroo hundumaayyuu obsa maal ta'uu qabna akka uffataatti obsa uffachuu qabna jechuudha. Bakka ila bakka jirtu naannoo jirtu safara jirtu nama si rakkisa haala si rakkisa wanta barbaadesan garuu achi keessatti amma si danda'ame obsuudhaaf immoo waaqayyoon kadhachuudha. Ila obsa naa kenni tikashaana bal'isi waan kana danda'e akkam baadhu. Amma fakkeenyaaf namoonni tokko funyaan irraa qabu dhuunfaatu binni jedhu waanuma wanti isaa fayyadus kan isaan mufachiisu jira. Wanta isaan miidhu caalaa mootiin namoonni funyaan irraa aarii qaban yookiin mootiin bunni isaan jedhu maal ta'u yeroo baay'ee kan isaan aarani bakka funyaan irraa waan qabaniif yeruma sana dafanii ta'u aaru jechuudha. Kanaaf inni kun aariin kaseetana osoo aariitti jirruus mootiin aduun akka nutti illee dhafeessu keessatti. Kanaaf aariitti osoo jirru nuti aduun akka nutti illee obsuun barbaachisaadha addunyaa kana keessatti yeroo ammaa kana keessatti jechuudha. Kallattii kamiin jiraadha amantii kam hordofu waan barbaadde ta'e garuu obsa qabaachuu qabda jechuudha. Namni obsa qabu ila mukti gaariin ija gaarii baasa obboloota koo. Obsa qabaatte taanaan wanti barbaadde addunyaa kana jalatti siif abboomama. Tokko obsaadha. Ija hojii hafuuraa keessaa isa tokko Galaatiyaa keessatti caafamee jira. Waa'ee ija hojii hafuuraa jira boqonnaa 5 keessa yoo dubbise. Tasalonqee macaafa fakkeenyaa keessa dubbisa. Macaafa fakkeenyaa keessatti akkas jedha ila. Namni gowwaan yaada aarii garaa isaatii hundumaa hin dubbata. Namni maal? Namni gowwaan aarii ila. Namni gowwaan yaada aarii garaa isaatii hundumaa hin dubbata. Namni ogeessi garuu hin obsa. Of qabaas maal ta'a hin dubbata. Namni gowwaan gaafa aaru waan garaa isaa keessa jiru sana gadi yaasatuma dubbata. Bakka akkasumatti dhangalaasa. Namni ogeessi garuu maal godha? Hin obsaa of qabaa dubbata. Bakka wanti kun nama miidhaa, hana miidhaa, eenyu miidhan jedha. Of ilaalaa dubbata jechuudha. Bakka namoota birootiif of eeggataa dubbata. Gowwaan garuu akkuma itti dhufe sanatti dubbata jechuudha. Keessa isaatii baasa. Kanaaf akka sana ta'uu hin qabnu jechuudha. Macaafa Tasalonqee lammaffaa boqonnaa 1:4 ari'atamuu keessan hundumatti rakkina baattan keessattis obsaa fi amantiin isin qabdan nuyi waldoota waaqayyoo keessatti isiniin maal hin taane ofiin jajnaadhaan waldaa kanaan jechuudha. Bakka ari'atama qabdu garuu ari'atama sana baattanii obsaa fi amantii isin qabdanii fi nuyi waldoota waaqayyoo keessatti maal taane isiniin ofiin jajnaadha Phaawulos. Isiniin of janya wanti ittiin of janyu hin qabu. Isin waan sinitti dhufe ari'atama sinitti dhufe rakkina sinitti dhufe sana maal taatan baattanii jirtu. Kanaaf namoota tuyyuu siin of jajuu danda'a. Dhuguma bakka isheen obsa qabeettiidha. Inni obsa qabeessadha. Waaw! Obsa qabeessummaan isaanii akkamitti nama tola yookiin immoo obsa qabeettii ta'uun ishee akkam namatti tola. Rakkina ishee irratti dhufe damdamachuu haalli ittiin rakkina keenya dandamannu baay'ee garaagara jechuudha. Namoonni rakkina xiqqoo ishee damdamachuu hin dandeenye jiru. Namoonni immoo rakkina amma kana ga'u dandamatan jiru. Kana jechuun akkuma waaqayyoon nuuf kennetti uumamaanis kan baadhu jechuudha. Garuu kiristaanni immoo obsa baruu qaba. Maalummaa obsaa baruu qaba. Eenyummaa obsaa baruu qaba. Kiristoos akkamitti obsee dabarse anis immoo amma naaf danda'ame tokko waanuma xiqqoodhaaf gufachuu qabu. Waanuma xiqqoodhaaf nama obsa gufachiisuu qabu. Ofii kiyyaafis maal ta'u ofirra gadi taa'uu qabu. Yeroo hundumaa namni obsa fixate jilbiifata bakka rakkinaaf. Rakkinaaf hin jilbiifatin jilbiifachiisi rakkina kee. Dhugaa rakkinaaf jilbiifatte taanaan jilbiifachaa uumaaf ta'a. Garuu immoo rakkina kee jilbiifachiiste taanaan ati rakkina kee jilbiifachiisaa jirta jechuudha. Kana jechuun immoo gaafa kadhannaa keetti cimteedha jechuudha. Olanni waaqayyoof haa ta'u. Akkas jedha Tasalonqee 2:3 irratti gooftaan garaa keessan garaa jaalalaa waaqayyoo ittiin nama jaalatetti garaa obsa Kiristoos argisiisettis haa qajeelchuudha. Garaa maalii? Garaa jaalala, garaa obsa Kiristoos. Kiristoos in obse isa sanatti maal haa ta'u? Isin haa argisiisu bakka. Isin haa argisiisu. Isin gara obsa Kiristoositti maal ta'e? Isin argisiisetti haa qajeelchuudha. Bakka Kiristoos obsa nu
obsa nutti maal ta'eera kara obsaatti nu qajeelcheera nuti immoo ittiin obsa sana maal ta'uu qabna Kiristoos irraa baruu qabna kara sanatti garaan keenya akka qajeelu baqa Waaqayyo nurraatii barbaada kanaaf Waaqayyo anaaf isin unduma keenya na gargaara Phaawulos immoo Xiimotewoosin akkasee Xiimotewoos isa lammaffaa boqonnaa 3:10 irratti ammas ati barsiisa koo amala koo akeeka jireenya koo amantii koo obsaan danda'uu koo jaalala koo wannan qabetti cimuu koo caqafattee taa jedhaan bakka biraatti mootiin obsaan danda'i gorsi maal godhi akkas jedhee dubbata jechuudha afur keessatti jechuudha. Kanaaf ani wanta Phaawulos irra gaheetti dubbate tokko amala Phaawulos lammaffaa akeeka jireenya Phaawulos amantii Phaawulos akkasuma mootiin obsa danda'uu Phaawulos jaalala Phaawulos waan hundumaan cimee dhaabbachuu Phaawulos maal ta'ii anarraa sheerii godhadhu anarraa fudhadhu akka nani jiraadhe sanatti jiraadhu jechuudha bakka anarraa caqafattee jirta waan ta'eef isa kana maal godhi isa narraa barte kana jiraadhu namoota biraatti immoo argisiisi jechuudha. Kanaan alatti waan biraa hin qabu. Akka inni itti jiraate amala inni ittiin deddeebi'aa ture nuti immoo bartuu Kiristoos erga taane karaa ittiin Kiristoos biyya lafaa keessa deddeebi'aa ture wanta inni dhandhamate dhandhamachuun dirqama jaalattus jibbitus. Dhandhamattee gadi of deebistee dabarsuun obsaan baattee dabarsuun dirqama jechuudha. Ammuma xiqqoo ishee gufuu sitti bu'ee fi na waraaneera ni eebbaa taartoo jechuuti hin qabnu jechuudha waan hundumaa keessatti. Kanaaf Waaqayyo obsa akka qabaannuuf tikashaa keenya nuuf haa bal'isuun jedhaan galgala kana. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Akkasuma mootiin isa xumuraa dubbisee kanan xumuru Ibroota boqonnaa 10 lakkoofsa 36 jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo abdachiise argachuudhaaf obsaan danda'uun isin barbaachisaadha. Maal jaalala Waaqayyoo gootanii isa Waaqayyoo sin abdachiise argachuudhaaf maal ta'uu qabdu obsuun isin barbaachisaadha. Kanaaf obsi barbaachisaadha. Obsuun keessatti jaalala Waaqayyoo raawwachuudhaaf obsi maal ta'a nu barbaachisa nu ta'a jechuudha. Kanaaf Waaqayyo hunduma keenyaaf obsa nuuf haa kennu. Obsa qabaadhaa isiniin jechuun jaalladhaa. Macaafni qulqulluu waa'ee obsaa kana duwwaa miti waa baay'ee nu barsiisa. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Amma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa. Abdii kutannaa keessa kan jirtan, ari'atama keessa kan jirtan, rakkina keessa kan jirtan Waaqayyo sinaa gargaaru, Waaqayyo sinaa eebbisu, macaafa qulqulluutti dhiyaadhaa, macaafa qulqulluu dubbisa, macaafa qulqulluu walitti firooma, macaafni qulqulluu waa'ee obsaa kana duwwaa osoo hin taane bal'isee nutti dubbata jechuudha. Ani amman irraa dubbadhe malee macaafni qulqulluun sirriitti gadi fageenya kana caalaa nutti dubbata jechuudha. Kan namni nu dubbise caalaa immoo gaafa ofii keenyaa dubbifannu aareffamaatii adeemna waan ta'eef biyya lafaa keessa jirtu keessa obboleettii koo keessummaadhaatii keessumminnatii keessa jirtu kana keessatti mootiin maal gochuu qabdaa obsuu qabda ari'atama sitti dhufu rakkina sitti dhufu waan hundumaayyuu obsaan akka dandeenye baannuuf Waaqayyo nu haa gargaaru eebbifamaadha viidiyoo biraatiin amma walitti deebinutti turtii gaarii qabaadhaa shaaloom.